Yooyaa akkam jirtu nageenya keessan badhaadhaa akkam fayyaa keessanii nutis nagaa qabna warroonni haaraa taatan kun gadaa channel jedhama subscribe gochuun irraafatina yeroo cufa wanta haaraa wanta beeknuu fi wanta argine wanta dhageenye qabannee isinii dhiyaachuudhaan akka beekamnu hin beektu kun mootii channel haaraa subscribe gochuun irraafatina channel haarofni kun ka duraanii nurraa mistake kennaan cufame actually mistake kennaanii so subscribe gochuun irraafatina galatoma waan subscribe gootaniif warroonni comment dha waan garagaraa nu gaafattanis warroonni share nu gootanis warroonni subscribe gootan cufti keessanuu isin galatoofannaa isin jaalannaa isin kabajna akka nu faana buutaniif ammas abdii qabna waan nafeetan gama channel telegramaatiin nu gaafachuu dandeessu so namoonni gaafii qabdan yoo jiraatan nu gaafadhaa isinin jenna warroonni haaraa taatan garuu subscribe gochuu keessan irraafatina gadaa channel jedhama subscribe godhaa ammas gadaa channel telegram illee ni qabna subscribe gootanii wantoota garagaraa sirraa argachuu dandeessu barreeffamaa fi wantoota garagaraatiin akka isinii dabarsinu oduu garagaraa barreeffamaanis isinii dabarsina so nu hordofaa isinin jenna har'a ammootiyoonni haarofni guddaan qabadhe isinii dhiyaadde isin jiru garuu wanta bareedaa itti fayyadamtu jedhee abdiin qaba inni sunis maali keyboardii haaraa ka Amhariffa keyboardiin kun yookaan ammootiyu voice dhaan barreessa jechuudha voice dhaan yookaan sagaleedhaan namni dubbate kun akkuma argitan kana our voice keyboard Amharic in your setting jedha voice kun isin akka nama WhatsApp record godhu kanatti dubbattu inni mootii type isinii godha yookaan qubeedhaan isinii barreessa jechuudha qubee Amhariffaatiin warroonni Amhariffa barreessuu hin dandeenye garuu osoo dubbattanii itti fayyadamuu dandeessu kan ammoo kan jedheef afaan ormaa guddisuu yaadee akka hin taane akka isin akkasitti nan fudhanne abdiin qaba maaliif jennaani afaan ormaa guddisuuf barbaade osoo hin taane fakkeenyaaf baasiirraa wantoota garagaraa namoota email itti dhufu itti fayyadamuu danda'an waan jedhu akkasitti hubadheeti ammas namoonni jaalallee amaaraa yookaan immoo nama Amhariffa malee hin beekne waliin qaban sunniinis kanaan voice kanaan fayyadamanii walii barreessuu ni danda'an jedhee waan abdadhuu fi saniif jecha na offolchaa isin jedha waan akkana godheef garuu beekuun barbaachisaa maa'ini haa namoonni beektanis barreeffama type godhu harkaan yoo nama jibbisiise yookaan immoo salphatti yeroo keessan fayyadamuu barbaadan taanaan irra jettanii tumaan record gootanii egasiin type isinii godha isin erguu qofa ta'a jechuudha gaheen keessan so an amma of duuba deebi'ee isin agarsiisu wanni play store keessa argama play store keessa akka jettanii barreessitan kun waan barreessee jira Amharic voice keyboard ka jedhu kana isa keessa ammootiyyuu inni kun kana jechuudha inni sun kana Amharic voice keyboard ka jedhu kana voice text qaba waan ta'eef nattolee saniif isin akkas afaan oromootiin silaa jiraate baay'ee bareeda tokko ture garuu afaan oromootiin hin argine hin dhabe waan ta'eef ammaan open an jedha waan install godhee jiruufini isin mootii install gootanii open isin jedhee dhufa akkana dhufa jechuudha dhiifama wannatu na jeequ jira beeksisan na jeeqe dhiifama beeksisa kanallee akkatti balleessuun isin garsiisa bilbila kanatu haaraa saniifin in balleessini dhiifama guddaa okay amma setting waan jedhu kana tuqnaa jechuudha gara setting isaatti deemuudhaaf akka inni itti dalaguu beekuudhaaf jechuudha setting kana ergatuun eebooda mootiyu as biratti Amharic voice keyboard ka jedhu kana tuquu qabnaa jecha kana on godhuu qabnaa because as bira kana tuquun qabnu kana off godhuun qabnu Google voice typing ka jedhu kana tuquun qabnu yookaan balleessuun qabnu kanuma qofatuudha inni sunis as biratti wanna nooti garagaraa nu barreessee wanta inni jedhu dubbisuu dandeessu nu gaafata isa okay jennaani ammas nooti makkasii deebisee akka after the phone is restart godhuu qaba maal waan jedhu jira isa okay jettaniini akkana dhufaa jechuu akkanati enable voice keyboard Amharic jedhee dhufa isa kana ammas hin geessine akkana tuqnaa jechuu
isa kana tunne amma laal kana irratti typing kenna ka amma jiru swift keyboard ka jedhu keyboard ka jedhu kanarra jira. So isarraa kaasnee gara Amhariffaa kanatti ceesifnaa jechuudha. Amhariffarra ceesisnee eegas daan ka jedhu kana tunnaa jechuudha. Amma hin dalagaa jechuudha. 100% hin dalagaa. Fakkeenyaaf akka inni itti dalagu amma akkanuma keessaa baatanii bilbila keessa normaalaa eegasiin as bira dhuftanii fakkeenyaaf anamma type godhu waan wayii Amhariffaa yoo barbaade kun keyboardin kiyya jijjiiramee jira. Akka argitan kan Amhariffaanii yoo barbaade immoo afaan Ingiliffaa yookaan afaan Oromootti deeffadhaa qubeetti deeffachuu danda'a laatiinitti jechuudha. Yookaan immoo jechuudha akkanatti voice kana akkanatti qabee greening kun amma yoo akkanatti ifu jiru record godhu jira jechuudha waan dubbadhu kana garuu waan amma record godhu jiru fan bilbila kiyya akkanatti na hin fudhatu waan ta'eef dhiifama keessaa gara duubaatti ba'a because waan record godhuu hin dandeenyeef yookaan sagaleen sun achirra type gochuu hin dandeenyeef jecha of duuba ba'aa jechuudha. Akkasitti bilbila keessan irratti WhatsApp keessan irratti fakkeenyaaf WhatsApp kiyyarra fakkeenyaaf WhatsApp kiyya akkuma gaafa duraa isinii himee viidiyoo tokko irra isinii dalagee ture WhatsApp garagaraa akkana jira isin jedhee WhatsApp kiyya akkana jira bakka amma tokko jiru kanarra kalarri isaatii fi wannoonni inni keessaa qaban hin bareeda akka ajaa'ibaatti. So akkanatti wanna goonaa jechuudha like akkana type gochuu dandeenya yookaan immoo tuyyu amma dubbadhu na eegaa salaam እንዴት ናችሁ akkanatti barreessanii jechuudha salphaadha waan amma type godha yookaan immoo tuyyu record godhaa jiruuf hin barreessu waan ta'eef dhiifama hin barreessu waan ta'eef amma waan record godhu jiruuf bilbila kanaan. So waan akka malee bareedaati galatoomaa waan nu hordoftaniif horoonni subscribing goone subscribe godhaa ka hadhaa kanumaan nu gahaa. Okay garuu kana dura keessaa ba'uun dura akkamitti keessaa baanaa deebinee yoo jettan taate deebitanii waan kana yoo kan barbaanne kun display voice keyboard Amharic jedhu kana tuquudhaan yookaan immoo tuyyu bakka daan jettu kana yoo tuttan ammallee achuma keessa seevisiin jalaa ta'a. So amma dhuftanii swift keyboard ka jedhu kana tuttan jechuudha kanas bira isa on godhuu qabdan isa on gootanii ammas deebitanii waan as bira enable voice keyboard Amharic jedhu kana tuquu qabnaa jechuudha. Isa kana tunne amma gara confirmation atti deemnaa jechuudha. Isa akkanatti yoo tunnu keessaa baane hin jedhamu ammas hafee jira. Kana off godhuu qabna ka duratti on goone kana off godhuu qabna jechaadha. Off goone amma kana booda yoo keessaa baanullee settingiin isaa akka duriitti deebi'ee homtuun jiranii jechuudha. So hadhaaf waan bareedaa jedhee waan yaada isin qabadhee dhiyaadhee jira galatoomaa waan hordoftaniif horoonni subscribe goone subscribe godhaa nu faana bu'aa isin jaalannaa isin kabajnaa chaanaalli kun haaraa please subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitan isin jennaa because ka duraan irraa cufamee jira kan amma moraaliyyuu hin qabnu garuu try godhu jirra kanaafuu nu gargaaraa isin jennaa waan kaan mistake kennan cufnee fi galatoomaa isin jennaa subscribe nu godhaa. Well done. Thank you very much guys.